Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaadha har'aas qophii keenya tooftaalee isaan sadiin qabanirraa kan isa dhumaatirra jirra isa declining balance yoo kanarratti dhaabbanne isa kana eegaluun duratti namoonni meetodii lamaan ilaalle viidiyoo keenya isa duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu yookaan description jalatti isiniif kaa'uudhaaf ni yaala mee amma declining balance kan yoo kanarraa eegalu. Declining balance is the method produced decreasing annual depreciation expenses over the asset useful lives. Declining balance jechuun mala jechuudha ittiin hir'ina uumu jechuudha. Mala ittiin gad bu'iinsa uumu jechuudha. Mala ittiin qabeenya keenya gad bu'iinsa hir'isuu danda'u jechuudha. Faayidaa useful life irratti hundaa'uudhaan. Useful life irra hundaa'u yeroo jennu qabeenyi tokko useful life hamam takka akka fayyadu sanirra hundaa'uudhaan declining balance kan uumu tahaa jechuudha. Declining balance jechuun the method is so named because the periodic depreciation is based on the declining balance value cost less accumulated depreciation of the assets. Baasiin kun jechuudha malli kan moggaafame sababa periodic ta'eef jechuudha. Sababa periodic ta'eef yeroo yeroodhaan waan dhufuuf jechuudha. Declining balance kun waan periodic ta'eef declining balance jenneen jechuudha. Hir'ina kana jechuudha gatii book value dha gad bu'aa jiru irratti hundaa'uudhaan hir'ina gatii sanii jechuudha. Hir'ina gatii sanii irratti book value irratti hundaa'uudhaan less godha jechuudha. Accumulated depreciation waggaa waggaan jechuudha. Accumulated depreciation assetiin keenya book value irratti hundaa'uudhaan accumulating keenyas gad bu'aa dhufaa jechuudha. Accumulated depreciation keenya yoo kan less ta'u ta'e jechuudha. Depreciation which this method company compute annual depreciation expenses by multiplying the book value at the beginning of the years by the declining balance depreciation rates. Mala kanaan jechuudha kaampaaniin waggaa waggaadhaan shalagatu jechuudha. Declining akkam akka ture yeroo wal jala ilaalan kan ittiin beekuu qabanidha jechuudha. Declining isa kana mala maaliin fayyadamu yeroo taaksii kafaluudhaaf deemnu fakkeenyaaf gibira kafaluudhaaf qabeenyi yookaan kaampaaniin tokko qabeenya akka duraatti irraa decline ta'uu danda'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e declining keenya shalagaa ilaalaa akka gibirri nurraa xiqqaatuuf kan itti hojjennu declining balance metodiin isa tokkodha jechuudha. Isa kanaanis kan ittiin declining ofirraa goonu jechuudha waggaa waggaadhaan beginning book value keenya ilaallee jechuudha. The depreciation rate remain constant from year to years, but the book value with the rate is applied declining each year. Inni kun jechuudha baasiin kun sadarkaa hir'inaatiin waggaa waggaadhaan jechuudha constant dha jechuudha. Depreciation rating keenya jechuudha. Rate yeroo inni percentaan isaa percentaan ittiin baay'ifnu waggaa waggaadhaan constant dha jechuudha. Akkuma straight line irraati jechuudha. Ifi akkasuma unit method irrattis akkasuma isuma tokkoon fayyadamnaa jechuudha rating keenya jechuudha. Okay. A common declining balance rate is double the straight line rates. Declining balancing rating isaa yeroo kam double ta'a yeroo straight line irra laallatamu. Straight line fakkeenyaaf 10 yoo kan ta'u ta'e declining balancing 20 ta'a jechuudha. Dachaa isaa double ta'a jechuudha. Double straight line ta'a. Declining rate yoo laallu feenu declining balance rating yeroo straight line double ta'a jechuudha. Declining balancing keenya straight line double isaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf straight line 20 yoo ta'e straight line 20 yoo ta'e declining balancing keenya 40 ta'a jechuudha. Akkuma as jalatti ilaalla fakkeenya isaati wajjin. The method is often called the double declining balance methods. Tooftaa kana maal jechuu dandeenyaani double declining balance inni waamuu dandeenya. To illustrate, consider the previous examples of the BIR 13,000 delivery trial. Fakkeenya armaan olii irratti akkuma isin viidiyoo lamaan as dura dabarsinee ilaaluun dirqama. Fakkeenya armaan olii hojjenne irratti tracking keenya 13,000 ture. 13,000 ture. To depreciate the track by double declining balance method, we double a straight line rate of 20% and apply the double rate of 14% to the book value at the beginning of each years.
akkuma jedhame gad bu'iinsi tiraakii kana double declining balance godhamu qaba jechuudha. Double declining balance yeroo akkam ta'a yoo straight lining keenya 20 ta'e fakkeenya asii olitti dabarsine irratti declining straight lining irratti rating keenya 20 ture jechuudha. Kanaaf declining balance double ta'a jechuudha. Double of the straight line rating ta'a jechuudha. Kanaaf percenta 40 nuuf ta'a jechuudha kan declining balance dha. Kanaaf fakkeenya as gadi kanatti yoo ilaallu ta'u declining balance asirratti ilaallaa jechuudha. Waggaan keenya waggaa 5 akkuma previous example book value beginning of the year nuuf kennama keenya 13,700 waggaa lammaffaa 4,680 waggaa sadaffaa 2,808 waggaa afuraffaa 1,685 waggaa shanaffaadha jechuudha. Kunooti depreciation rating keenya percenta 40 nuuf dhufaa jechuudha. Maaliif straight lining 20 waan tureef asirratti yoo kan nuuf kennamu baatu ta'e straight lining 20 ta'uu yoo beekne declining balance 40 ta'uu yookaan double ta'uu beekuu qabna jechuudha. Akkuma kana dura dabarsanii depreciation rate remain constant from year to year jennee jechuudha. Annual depreciation cost argachuudhaaf book value beginning of the year multiply by depreciation rate goona jechuudha. Kuma 13% 40 yoo baay'ifne 5,200 dhufa. Akkasuma 7,800 percenta 40 yoo kan irra ta'e waggaa lammaffaa keenya 3,120 dhufa. Akkasuma waggaa sadaffaa 4,680 percenta 40 yoo kan baay'ifne ta'e 1,172 waggaa sadaffaa nuuf dhufa jechuudha. Annual depreciation isaa. Akkasuma waggaa arfaffaattis 2,808 percenta 40 baay'ifnaan 1,123 nuuf dhufa. Akkasuma waggaa dhumaatti irrattis 1,685 baay'isuu percenta 40 depreciation rate keenyaatiin yoo kan baay'ifnu ta'u 685 annual depreciation cost of 5 years arganna jechuudha. Inni itti aanu accumulated depreciation ilaallaa jechuudha. Accumulated depreciation keenya annual depreciation irratti hundaa'uudhaan increase ta'aa dhufa jechuudha. Akkuma seera kana dura dabarsinetti namoonni astura ilaallan ta'e asturatti ilaallee jira seera ittiin metodiin sadeen kun ittiin fiduu jechuudha. Depreciation mala accumulated depreciation increase ta'uu akkasuma book value mala ittiin gad bu'iinsa agarsiisu ilaallee jira jechuudha asturatti. Kanaaf isa kana immoo akkamitti dabarsinaa the first annual depreciation cost of translate or paste to accumulated depreciation goona jechuudha. 5,200 kana paste goona gama 5,000 accumulated depreciation itti 5,200 kana 3,120 walii idaana yeroo walitti idaanu ta'u 8,320 arganna. Akkasuma 8,320 waggaa sadaffaa argachuudhaaf akkuma annual depreciation waggaa sadaffaa kana walii idaana 1,872 walii yeroo idaanu accumulated depreciation waggaa sadaffaa 10,192 arganna. Accumulated depreciation waggaa arfaffaa argachuudhaaf annual depreciation afraffaa kana walii idaana jechuudha. 10,000 da'u 1,123 yoo idaanu ta'u 1,115 arganna. Akkasuma accumulated depreciation waggaa shanaffaa argachuudhaaf annual depreciation waggaa shanaffaa walii idaana jechuudha. 1,115 ida'u 685 yoo walii idaanu ta'e 12,000 arganna jechuudha. Accumulated depreciation jechuudha. Erga kana arganne book value argachuudhaaf formulaa keenya akkuma kana dura jennu cost minus accumulated depreciation dhaan arganna jechuudha. Book value akkamitti akka argannu costing keenya 13,000 ta'uu isaa as olitti ilaallee jirra jechuudha. 13,000 costing keenya kan tracking bitame jechuudha. 13,000 hir'isuu accumulated depreciation 5,200 7,800 akkasuma 13,820 yoo kan hir'isnu ta'u 4,680 arganna. Isaan hunda waggaa shanii kana hunda 13,000 hir'isna jechuudha. 13,000 accumulated depreciation waggaa jala jiran hundaaf hir'isne dhumarratti immoo 13,000 hir'isuu 12,000 tokkotu harkatti hafaa jechuudha book value keenya irratti. Haala kanaan depreciation schedule isaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Since the declining balance method produce higher depreciation expense in the early years than the later years. Baasiin nuti baafnu early years irra
leetar yiirsii irratti haayirii ta'a jechuu isaa nu agarsiisa jechuudha. Baasiin nuti asirratti baasnu jechuudha. Kan early yiirsii guddaa ta'uu isaatti nu agarsiisa. Akkasuma kan leetar yiirsii garuu xiqqaachaa dhufuu isaa asirratti hubanna jechuudha. Annual depreciation waggaa jalqabaa ni guddata, akkasuma waggaa itti aanu xiqqoo ni xiqqaata, waggaa sadaffaas akkasuma 1872 ta'a, waggaa arfaffaa 1223 jechaa gad bu'aa dhufa jechuudha. Haala kanaan depreciation declining balance hojjetama jechuudha. Comparison of the methods tooftaalee kana mee wal bira qabudha yoo kan laallu ta'u waggaa shanaffaa kana hundarratti straight line kan dabarsine annual depreciation in isa wal fakkaata. It is a constant or it is similar to the years. Waggaa hundarratti wal fakkaataadha. Gatiin inni nuuf kennu 12 ta'a jechuudha. 2024 kana yoo shananuu yoo walitti ida'ame ta'e waggaa shanii 12 arganna jechuudha. Unit of activity keenyaas akkaataa inni itti dhufe kana duratti dabarsinee jira. Viidiyoo sana ilaaluu dandeessu. Yoo walitti ida'ame ta'e 12 nuuf dhufa. Akkasuma declining balance amma hojjenne kana haala ittiin gad bu'iinsa yookaan early years guddaa ta'e later years keenya gad bu'uu isaa ittiin dalaynee kanaan 12 walirratti nuuf dhufa jechuudha. Annual depreciation vary considerably among the methods. Annual depreciation gara ta'uu isaa asirratti hubanna. But the total depreciation is the same for the 5 years of under all 3 methods. Total depreciation keenya kan asirratti arginu the same to the 5 years periods. Waggaa shananiifu 12 arganna. Garuu annual depreciation isaanii yoo halaallu ta'u isaan hundi garagara. 2024 asitti arginu as keessatti unit of activity keessa hin agarru, akkasuma declining balance keessatti hin agarru jechuudha. Dhuma isaas yoo halaallu ta'u waggaa shanaffaa irratti 2024 straight line unit of activity 2002 declining balance 685. It is very depreciations jennaan jechuudha. Kanaaf inni immoo depreciation waliigala isaanii garuu wal fakkaataa dhufuu qaba jechuudha seera isaati jechuudha. Daawwattoota keenya inni kun haala kanaan meetodii sadiin kana ilaalle amma immoo inni itti aanu expenditure during the use life or capital expenditure or revenue expenditure kana torbe furratti kan ilaallu ta'a. Arraaf asirratti kan nuuf ga'u ta'a. Namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan subscribe like godhuudhaan nu jajjabeessuun keessan viidiyoolee garagaraa akka tattaafannee hojjennuuf akka jabaannee nuti ittiin isin barsiifnuuf nu kakaasaa jiru waan ta'eef laalaa like share godhaa nu jajjabeessaa isin jenna. Galatooma.